Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota qaqqaliiwwan ijoollee Itoophiyaa hundi keessan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dura baga ayyaana sooma qabaa tiin isin ga'ee ummanni amantaa islaamaa hundi keessan baga sooma qabaadhaan isin ga'ee baga geenye baga geessan kan baranaa kan bara hedduu nama kan baranaa soommanee kan bara dhufus nagaadhaan ga'ee soommanuu rabbiin nu hunda haa godhu. Bakka jirtan maratti ummanni islaamaa hundi ayyaana gaarii sookaa sooma qabaa gaarii rabbiin isiniif haa godhuun isiniin jedha. Ayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota viidiyoo koo maatiiwwan Abulinaa Tuub baga nagaan dhuftan dhufnee nutis dhufnee isinis baga nagaan nu eegdanii yaa akkuma beekamu qophii kiyya qabadheetiin dhufee qophii kiyyatti achi osoo hin darbiniin dura video gabaabaa walaloo waa'ee koronaa irratti qopheessin qabaa isii sana daqiiqaa 2 daawwannee walitti deebinaa turtii gaarii. Ayyee walaloo gabaabduu waa'ee koronaa irraa koronaa jennee sitti watwaannaa maanurraa callistaa addunyaan si yaamnaan si waamnu nawwaattu ijaan hin mul'attu mee adda nuuf baasi kanarraa achi kaayyoon kan kee maali ani nan hubadha akkanaaf galutti kaayyoon kee nufixxee uumamaa fi dachii duwwaatti hambisuufi ammeenyi kee guddaan ilmaan heddummaattaa tokko yoo qufa'an kumshaniin baay'attaa qilleensarra turtee lubbuu galaafattaa maaluma si goone maaf garaa jabaattaa maaluma si goone maaf garaa jabaattaa nu nyaachuuf maraattaa baay'ee isaa garaa kee jabaattaa ga'a ammaan booda meenurraa ol jedhi yoo si balleessine dhiifama nuuf godhi oliif gadi fiigdee bakka dhaqxu beektaa lafarraa nu fixxee eenyuun fiduu deemta lafarraa nu fixxee eenyuun fiduu deemta sababaa keef jecha waa meeqatu ta'e nagaan hin deebi'u kan nagaan gad ba'e nagaan hin deebi'u kan nagaan gad ba'e mee kan kanaan achi maaluma siif goona nurraa sassaabbadhu ammeenya kee kana nurraa sassaabbadhu ammeenya kee kana sumatti iyyannaa yaa rabbii ol ta'e mee nurraa ol qabii balaa gadi bu'e dallansuu kan keetii kun hunduu kan ta'e dallansuu kan keetii kun hunduu kan ta'e kun dallansuu keetii hin jiru waan bira ga'ee nurraa fuudhii dadhabne adara ga'ee nurraa fuudhii dadhabne adara. Assalaamu alaykum. Hayyeegaa kabajamtoota qaqqaaliiwwan dhaggeeffattoota viidiyoo koo walaloon an gabaabsee xiqqoosii isiniif qopheesse waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 irratti kana fakkaata. Yoo isinitti tolee like godhaa. Egaan kabajamtoota qaqqaaliiwwan ijoollee keenya guyyaa hadhaa akkuma beekamu viidiyoo akkuma duraan sa'aatii kanarratti qophiin an qopheeffadhe viidiyoo isinii waraabu hin beektanii guyyaa hadhaatis haaluma wal fakkaatuun haala oolmaa guyyaa hadhaatiin isiniif qabadhee dhiyaadhe. Oolmaan guyyaa hadhaa waa'ee COVID-19 dhaan wal qabatee aalamni addunyaa kun akkamitti oolte sadarkaa kamirra jirti isa jedhu sa'aatii kanarraa kan isinii dhiyeessuudha jechuudha. Egaan kabajamtoota qaqqaaliiwwan ijoollee keenya ijoollee Oromoo ilmaan Itoophiyaa haga xumura viidiyoo kanaatti haga xumura qophii kootiitti na wajjin turaan isiniin jedha. Egaa gamanumaan namoonni agadhaa dhuftanii maamila koo taatanii Abulinaa Tuub subscribe gochuudhaan like fi share gochuudhaan waaw baay'ee tokko dhugaa rabbiiti gidduu guyyaa lamman kana keessatti baay'ee na boonsitanii galatoomaa ulfaadhaa galata guddaa na biraa qabdan. Akkasuma namoonni immoo dhuftanii maatii keenya ta'uu namoonni haaraan kottaatii maatii nuutaa subscribe gochuudhaan faamilii taanee waan haaraa asirratti kan darbu akkuma beekamu akkuma viidiyoo kiyyarraa argaa jirtanii information dhugaa ta'ee fi waan haaraa oolmaa guyyaarraa waa'ee dhukkuba kanaatiin wal qabate kan dhiyeessuudha. Kanaaf information dhugaa ta'e information qulqulluu kana isinii dhiyeessuudha. Kanaafuu kottaa faamilii taanaan isiniin jedha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota koo gama
kallattiidhaan gama viidiyoo qophii guyyaa hadhaatti achi isin dabarsaa na wajjiniin haga xumura qophii kootitti na wajjin turaan isiniin jedha. Ayyeegaa akkuma beekamu dhukkubni koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 kuni akkuma dabaletti jira, akkuma uummata akka ija mukaa gadarcaasaa jirutti jira. Wallahi haala nama ajaa'ibuun, haala nama rifachiisuuf, haala nama sodaachisuuni kan inni fiigaa jiru. Kan guyyaa kaleessaa ilaalle irratti fakkeenyaa guyyaa kaleessaa nama taarika April 21 irratti kan nuti ilaalle nam miliyoona lamaa fi kum dhibba shanii fi kum 86 fi dhibba afurii fi 84 jenneet ilaalle jechuudha. Akka waliigalaatti aalama addunyaa kanarratti namni inni dhukkubni kun namni inni qabee argamu nam miliyoona lamaa fi kum dhibba shanii fi kum 86 fi dhibba afurii fi 84 jennee jira. Guyyaa hadhaa'oo sanirraa hagam tokko dabalee isa jedhu irraa kaamnee ilaallaa jechuudha. Qalbiidhaan na hordofaa isiniif galeedheetii yaada. Egaan kan guyyaa hadhaa akka waliigala aalama addunyaatti nam miliyoona lamaa fi kum dhibba shanii fi kum 98 fi dhibba afurii fi 61 galmaa'ee ooleeraa jechuudha akka waliigalaatti. Egaan kanneen du'an hangarraatti akka waliigalaatti nam kum dhibba tokkoof kum 81 dhibba 356 qaqqabee jira akka waliigalaatti aalama irratti jechuudha. Kanneen keessa namoonni dhukkuba kanaan qabamanii dandamatanii gara maatii isaaniitti nagaan deebi'anii faamiliitti makaman nam kum dhibba torbaa fi kuma 12 fi dhibba 254 ga'anii jiru jechuudha. Kunneen akka waliigala aalama addunyaa kanarratti kanneen dhukkubni kun qabatee fi kanneen dhukkuba kanaan du'anii fi akkasuma kanneen dhukkuba kanarraa rabbiin hambisee rabbi fayyisee gara maatii isaaniitti makaman isiniif dubbisee jechuudha akka waliigalaatti. Ammoo gara tarree takka haga 10 jiraniitiin isin dabarsaa kallattiidhaan na hordofaa isiniin jedha. Egaa guyyaa hadhaa akkuma beekamu biyya Ameerikaan akkuma gidduu kana isinii ibsaa turetti sadarkuma tokkoffaarra jirti jechuudha. Guyyaa hadhaallee akkasuma nam 805 biyya Ameerikaa keessatti dhukkuba kanaan lubbuu dhabee. Egaan akkasuma nama baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Nama kuma 4 fi dhibba 371 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan namoonni galmaa'an jechuudha biyya Ameerikaatti. Baay'ee guyyaa kaleessaa kum 9 olitu qabame. Akka kaleessaa irraa ammoo har'a gimaash yookaan cinaa takka gadi bu'ee jira jechuun hin danda'ama namoonni dhukkubaan qabaman. Wamaan jedhu akka waliigalaatti biyya Ameerikaa keessatti nam kum 800 kum 28 dhibba tokkoof 15 sadarkaa tokkoffaa irratti argamte Ameerikaan. Sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu Ispeen guyyaa hadhaa nam 435 du'aan yoo boqotu akka guyyaa hadhaa akkasuma namni dhukkuba kanaan qabame nama kuma 4 fi dhibba tokkoof dhibba 211 yoo ta'u akka waliigalaatti nam kum 200 fi kuma 8 fi dhibba 3 fi 89 sadarkaa lammaffaa irratti argamti Ispeen jechuun. Sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu Itaaliidha. Itaalii guyyaa hadhaa namoonni du'an dhukkuba kanaan nam 437 yoo ta'u guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan namni galmaa'e biyya Itaaliitti jechuudha nam kuma 3 fi dhibba 370. Akka waliigalaatti nam kum 100 kum 87 dhibba 3 fi 27 sadarkaa sadaffaa irratti argamti Itaaliin. Faransaay sadarkaa afuraffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa namni du'e hin jiru. Akkasuma namni dhukkuba kanaan galmaa'e hin jiru. Akka waliigalaatti biyya Faransaaytti nam kum 158 fi nam 50 sadarkaa afuraffaa irratti argamti Faransaay. Jarmaan sadarkaa shanaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa namni 41 du'aa yoo boqotu namni 591 dhukkuba kanaan galmaa'eera. Akka waliigalaatti nam kum 149 fi 44 sadarkaa shanaffaa irratti argamti. UK sadarkaa ja'affaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa namni 768 du'aa yoo boqotu. Guyyaa hadhaa akkasuma namni dhukkuba kanaan qabe biyya UK keessatti namni 4,551
akka waliigalaatti nam kum dhibba tokko kum 33 fi dhibba 495 sadarkaa ja'affaa irratti argamti. Turkii sadarkaa torbaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam dhibba tokko 17 du'aa yoo boqatu nam kum 3 fi 83 dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa galmaa'ee ooleera. Akka waliigalaatti biyya Turkii keessatti nam kum 98 fi dhibba 6 fi 74 sadarkaa torbaffaa irratti argamti. Iraan sadarkaa 8ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 94 du'aan dhabdee jirti. Akka walii guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan namoonni qaban biyya Iraanitti nam kum tokkoo fi dhibba tokkoo fi 94 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'anii jiru jechuudha. Akka waliigalaatti Iraan keessatti nam kum 85 fi dhibba 996 sadarkaa 8ffaa irratti argamti. Chaayinaan sadarkaa 9ffaatti ol fooyyessitee jirti. Guyyaa hadhaa akkasuma biyya Chaayinaatti namni du'e hin jiru dhukkuba kanaan. Akkasuma namni biyya Chaayinaatti guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabame nam 30 yoo ta'u, akka waliigalaatti nam kum 82 fi dhibba 788 sadarkaa 9ffaa irratti argamti. Kurnaffaan Ruusiyaadha. Ruusiyaa guyyaa hadhaa biyya Ruusiyaatti nam 57tu dhukkuba kanaan lubbuu dhabe. Akkasuma guyyaa hadhaa biyya Ruusiyaatti namni dhukkuba kanaan qabamee namoota 5,236 yoo ta'u, akka waliigalaatti nam 57 fi 999 sadarkaa kurnaffaa irratti argamti. Biraazil guyyaa hadhaa nam 28 awwaalteerti du'anii jiranii dhukkuba kanaan jechuudha. Nam 513 dhukkuba kanaan galmaa'anii jiru. Biyya Biraazilitti akka waliigalaatti nam 43 fi 592 sadarkaa 11ffaarra kaa'amtee jirti jechuudha Biraazil. Akkasuma Biljeem guyyaa hadhaa nam 200 fi 64 du'aan yoo boqatu. Akka guyyaa hadhaa namoonni dhukkuba kanaan galmaa'an nam 933 akka waliigalaatti nama 41 fi 899 sadarkaa 12ffaa irratti teessee jirti Biljeem. Kanaadaan sadarkaa 13ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa namni 39 du'aan boqateera. Akkasuma nama 545 guyyaa hadhaa dhukkuba COVID-19dhaan qabamanii oolan. Akka waliigalaatti biyya Kanaadaa keessatti nam 38 fi 967 sadarkaa 13ffaa irratti argamti. Neezerlaand sadarkaa 14ffaa irratti argamtu. Guyyaa hadhaa nam 100 fi 38 biyya Neezerlaand keessatti lubbuu yoo dhaban nam 708 dhukkuba kanaan galmaa'anii jiru. Biyya Neezerlaand keessatti akka waliigalaatti nam 34 fi 842 sadarkaa 15ffaa irratti argamtee jechuudha. Egaa kabajamtoota qaqqaaliiwwan ilmaa Oromoo dhaggeeffattoota viidiyoo koo har'a akkuma ta'etti sadarkaa tokko haga 15 warra jiran isiniif dubbisee isiniif dhiyeesseen jira. Informationii qulqulluu ta'ee fi dhugaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Kan makaa tokko soba tokko hin qabnedha. Egaa isinis guyyaa irraa informationii haala dhukkuba yeroo irratti hundaa'ee dhiyaatu kana isinis share like gootanii akka walii dabarsitan abdiin qaba. Addunyaan kun kan keenya hundaa kan nam tokko lama kan Ameerikaa kan Awurooppaa yookaan kan Eeshiyaa kan Arabaa kan Afrikaa miti kan hunda keenyaati aalamni jechuudha. Kanaaf rakkoon aalamaa rakkoo keenya waan ta'eef keessattuu waa'ee dhukkuba kanaati irratti jechuudha. Dhukkubni kun amantaa laallatu. Gurraacha adiin jedhu. Kanaaf wanta kallee gosaan addan baasu. Kanaafuu waa'een dhukkuba kanaa nu hunda ilaallata waan ta'eef informationiin qulqulluun kun nu hundaafuu nu barbaachisa waan ta'eef isinis gama keessaniin dhaggeeffachuu waliif dabarsuudhaan dirqama keessan ba'an aga dandeettii kooti dirqama kan koo ba'aatiin jira jedheetiin amanaa jechuudha. Hayyeegaa kabajamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan. Kun kan sadarkaa takka haga 15tti ergan jedhee booda amma kan biyyoota Arabaa kana gaggabaabsee biyyoota takka yookaan biyyoota 4 haga 5 warra jiran warroota akka Saudi Arabiyaa fi naannawaa ishee kanan isiniif dhiyeessaa haga xumuraatti nu hordofaa. Egaan kan biyya nuti amma jirru kun kan biyya Saudi Arabiyaa kan guyyaa hadhaa namni 5 du'aa yoo boqatu
nam kum tokkoo fi dhibba tokkoo fi 41 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'ee jira jechuudha. Akka waliigalaatti nam kuma 12,772 qaqqabee jira biyya Saa'ud Arabiyaa keessatti. Dubaay keessatti guyyaa hadhaa namni 6 du'aa yoo boqotu nam 485 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'ee jira. Akka waliigalaatti Dubaay keessatti nam 8,238 qaqqabee jira. Qatar guyyaa hadhaa namni tokko du'aan dhukkuba kanaan yoo boqotu nam 608 immoo dhukkuba kanaan galmaa'anii oolaniiru. Akka waliigalaatti nam 7,141 qaqqabee jira biyya Qatar keessatti jechuudha. Akkasuma Bahrein Oman keessatti kan Bahrein ingale isiniif hin dhiyeessine guyyaadha. Oman kan guyyaadha Oman jechuudha. Namni biyya Omanitti lubbuu dhabee jiru dhukkuba kana akkasuma guyyaa hadhaa namni biyya Omanitti dhukkuba kanaan qabame nama 106 yoo ta'u akka waliigalaatti nama 1,614 qaqqabdeerti jechuudha Oman. Kuwait keessatti guyyaa hadhaa namni 2 du'aan yoo boqotu nam 168 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabame ooleera. Akka waliigalaatti biyya Kuwait keessatti nama 2,268 qaqqabanii jiranii jechuudha. Egaa kun kan biyya Arabaa hanga gabaabsee isinii dhiyeessedha obboleeyyan kiyya. Amma kan gara biyya keenyaatti kan gara Afrikaatti achi isin dabarsa. Egypti keessatti guyyaa hadhaa namni akka waliigalaatti kan daataa irratti mul'atu qofaan isinii hima'anii akka daataa irra taa'ee jirutti biyya Egypti keessatti nam 4,390 qaqqabee akka jirudha. Akkasuma South Africa keessatti nam 4,365 qaqqabee akka jiru. Morocco keessatti guyyaa hadhaa namni 4 du'aa yoo boqotu nam 168 ammoo dhukkuba kanaan galmaa'anii oolaniiru. Akka waliigalaatti nama 3,377 qaqqabee jira jechuudha biyya Morocco keessatti. Keniyaa keessatti guyyaa hadhaa namni 7 dhukkuba kanaan yoo galmaa'u akkasuma akka waliigalaatti nama 303 qaqqabdeerti biyyi Keniyaa jechuudha. Suudaan nama 440 akka qaqqabee jirudha kan mul'isu ragaan. Akkasuma Itoophiyaa keessatti guyyaa hadhaa namni 2 yoo dabalatu akka waliigalaatti nama 116 qaqqabee jira. Eertiraa keessatti daataa irratti kan mul'atu nam 39 akka qaqqabeedha akka waliigalaatti jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan qophiinan guyyaa hadhaatiif qabadhee qindeessee isiniif dhiyeesse qophiin dhugaarratti hundaa'e informationiin dhugaarratti hundaa'e kan haala dhukkuba koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 kan guyyaa hadhaa kana fakkaata. Egaa aga qophii wal fakkaatuun boru sa'aatii kana rabbi jennaan wal agarrutti. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Ayyaana gaarii.